biyyoota hedduu keessatti namoonni muuxannoo fi dandeettii barnootaan horatan gara hojii qabatamaatti jijjiiraniin waan hedduun galmaa'eera. Hojiin kun ammoo milkaa'ina kan agarsiise dameewwan gabbisa teekinooloojii irratti. Biyya keenyattis yeroo dhiyoo as erga barnoonni ogummaa irratti xiyyeeffate dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti kennamuu eegalee keessattuu dargaggoonni tokko tokko teekinooloojiiwwan rakkoo hawaasaa furuu danda'u hojjechuu irratti argamu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya nutis qophii keenya ni danda'ama har'aatiin teekinooloojii dargaggoo Iskindir Yuusufiin hojjetaman isin biraan geenya aga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Dargaggoo Iskindir Yuusuf ogummaa makaanikaal injiinaringiin yuunivarsiitii Jimmaa irraa kan eebbifame yoo ta'u ogummaa barnootaan horate gara hojii qabatamaatti jijjiiruun meeshaalee biyya alaatti hojjetaman waraabuun biyya keessatti hojjechaa jira. Kana dura miitee keessaas hojjedheen ture. Achi keessatti illee maashinoota hedduullee hojjedheen jira. Dizaayinii isaa oomishamee akka bahuufaa kan tiraafikiin makiinaa asitti itti fayyadamu wiil lookarii yoo bakka malee makiinaan karaa dhaabbate goomma irratti kan qollofan hunda hojjennee hojiirra oolee jira asitti. Dizaayinii isaa anaatu hojjetee jecha. Kan ammoo hiriyaa kiyya Iskandar injiinar Iskandar kan jedhamu innis injiinaruma bituuf mana maxxansaa banuu barbaade yoo magaalaa dhaqu 70 akkas jennaaniin kan amma asitti dizaayinii isaa hojjennee oomishuu qabna malee hin bitu jedhee deebi'ee natti bilbilee kottuu dizaayinii akkana hojjennaa jedhee ka'een dhaqee koompitara fudhadhee achumatti irratti haasofnee galgaluma san dizaayinii isaa hojjennee assembil goone gaafatti aanu immoo workshooppitti dizaayinii isaa xalaa tokko tokkoon kannine achitti hojjechiifnee as finnee asitti anummaan galgala assembil godhee keenyee koronaan dhufnaan gara kan waan koronaa rakkoo koronaa kan fururratti darbee cakaratti dhaabee siree hospitaala ICU dhaaf kan fayyadu san hojjechuutti darbee. Meeshaalee kanneen keessaa maashinni maxxansaa isa tokko yoo ta'u maashina kana meeshaalee naannootti argaman irraa hojjechuu danda'eera. Garaagarummaa maashina alaa galu wajjin hin qabu. Waan sun hojjetu hunda ni hojjeta. Kwaalitiin isaati sanu. Garuu maateriyaaliin kun kanuma biyya keessa jiran. Hundi isaa kanneen tokko tokko wanni akka carqii kun biyya alaatti haa galu malee mukni jira. Sibiillinis kuni mukarraa hojjetama. Biyya keenya keessa jira. Kuni RHS kan jedhamu istiiliidha. Kunis biyya keessatti kan oomishamu jecha. Kunis filaatii istiiluma gosuma istiilii ta'e filaat baar kan jedhamanii hundi isaa kanuma biyya keessa jiru. Akka jirutti asumaan dhaqee wanta godhee kan asitti hojjetamu mukniinis kanuma biyya keenya jiru kunis sanuma asitti oomishamu jecha kunis. Osoo wanta hin taane kan chaayinaatii dhufu wajjin tokkuma kun. Qalama hin dibne malee amma kun qalamuma qofa irraaf wanni biraa ammoo tokko kan itti nuti fooyyessine as jalatti isheen kun yeroo piriinti ta'e booda halluun sun hoggaarratti ba'ee dukkana keessa godhama. As keessatti kana boksii wanni gooneef as keessa akka taa'uuf yeroo maashina kana bitte jechuun boksiis waliin bitte jechuudha. Kan biraa kophatti bitama. Namni maashina kana yeroo bitate waliin akka bitatuufi boksii jalatti goonee as keessa akka galchanii itti cufan jechuudha. Saniif sanfaa goonee kan alaa dhufu baay'een isaa kompleksiidha. Kan afurfaa godhanii yeroo asitti irra naanna'us wanta shukuleettaa isaa kana asirratti naanna'u godhanii akka namaaf hin galle kompleksii namatti godhanii baay'ee walxaxaa godhanii salphifneeti abbaa fedheef galuu danda'a. Akka ijoolleen baay'ee namni beekumsa wanta hin qabnes itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Yeroo takka yoo itti argisiifte waan salphatti namaa galu kanaas salphifnee jirra jechuudha. Maashinni kun sadarkaa biyya alaatti kan hojjetamu yoo ta'u haala kanaan biyya keessatti oomishuun tajaajilaaf oolchuun akka danda'amu qabatamaatti agarsiisee jira. Biyyi tun beektaa baay'ee mudhii citaa jirti. Maaliif beektaa wanni asitti inni kun kan chaayinaa dhufu wajjin garaagarummaa tokko hin qabu. Waan asitti oomishamuu danda'u hundi biyya alaatti galaa jira. Yoo wanti xiqqishuun kun asii kan asitti hojjetamu ta'e doolaarri waan biraa dirqama biyya alaatti waan galuu qabu saniif sila hin dhabamu ture. Ammoo wanti xiqqaa kanaas
abbootiin qabeenyaatis irra baay'ee akkanumatti aluma galchanii rakkoo barbaadanii sansanirraa kan ka'een alaa galchuu san filatan. Garuu kwaalitii isaa kan biyya alaatii dhufu makaanizimiin inni haalli inni itti hojjetamu kun hundi isaa garaagarummaa tokko hin qabu kana wajjin. Magaalaa irrallee jira fakkeenyaaf amma inni kan akkana jechuudha. Abbaan 6 kun kan 8 70,000 akkasi kan biyya Chaayinaa irraa kan dhufu. Kun immoo nuti asitti hojjenne walakkaa gadiin kan gurguramu gatiinsa walakkaa 70,000 jecha. Waan kana doolaara barbaaddee biyya alaatii galchuu fi asitti godhuun biyyaas ta'ee ofumaafuu rakkoo doolaara barbaaduu san jalaa si baasaa waa meeqa furaa jechuudha. Akka nama dhuunfattis akka biyyattis waa baay'ee furuu danda'a. Maashinni maxxansaa kun yeroo tokkotti tiishartiiwwan 8 irratti barreeffamoota garaa garaa haala maxxansuu danda'uun kan hojjetamedha. Isheen kun sirrii tokkorra akka dhufu akka irraa hin dabne jecha san fayyada. Kun ispiriingiin kun yeroo ati akkanatti fiddee asirra gootee qaqqabdee akkana qabdee piriintii erga gootee booda yeroo ati kana ol qabdee ofiin duuba deebisa jechuudha. Sana booda dabarsitaa halluutti aanu fidda. Halluu 8 irraa hojjettu taate 8 irrattuu gootee asirra godhattee irra qaqqabdee piriintii gootee dabarsitaa jecha akkanatti naannessitaa kanatu dhufaa irra godhattee kanaas itti hidhee ol qabdaa ispiriingiin akka inni ol deebi'u godha. Kun immoo halluu sarara sanirraa akka sarara hin dabne godha. Akkasitti hojjettaa jechuudha. Yeroo tokkotti 8 baasuu dandeessa akkanatti naannessaa. Tiishartii amma 8 isaa irra gootaa jecha jalqaba yoo 8 irra gootee tiishartii akkanatti erga sirreeffatte booda halluu 6 yoo ta'e kan ati ittiin piriintii gootu ati iddoo tokko dhaabbattee yeroo piriintii gootu sana booda akkanatti fiddeetum kun gaarsii godha irra godhatta halluu xiqqishuma qofaas irra gootu xiqqishoon isaa tiishartii baay'ee piriintii godhuu danda'a. Amma asirra baay'ee hin jiru amma kunneen amma carqii barreeffamaa kan ibsaan itti ibsamee kan asirratti ekspoos ta'ee jira akka asirratti darbu ta'e sana booda bishaan irraa dhiqama halluu barreeffama qofaatu hafa fiddeeti irra goota halluu waa xiqqishuma qofa asirra goota baay'een gootu halluu xiqqaadhaan tiishartii baay'ee piriintii godhuu danda'a. Sana booda kun akkanuma gootee irratti qaqqabdee yeroo takka as fiddee achi deebistaa bakka ol qabdaa ni dabarsita ati asuma dhaabbattaa kana halluu 5 yoo ta'e halluu 5 tartiibaan fiddee asirra godhaa piriintii gootee erga fixxe booda kanaas dabarsitee tiishartiitti aanu godhattaa jechuudha. Jambiraa dargaggoo Iskindir Hojjate ammoo siree ammayyaa hospitaalatti dhukkubsataan irra ciisudha. ICU bed jedhama. ICU bed kan hospitaala keessatti waardiidhaafis ni fayyada. ICUs ni fayyada jechuudha. ICU'n warra wal'aansa sadarkaa yaaddoo keessa galan iddoo ciisan saniif fayyada. Koronaadhaafis warra kiritikaalii keessa galan iddoo yaaddeessaa keessa warra galaniif kan fayyadu jecha. Gosoota siree hospitaalaa jiran keessaa isiin kun ishee lammaffaadha sadarkaadhaan jechuudha. Ishee dura ishee ol tokko qofaa jira kan wal'aansa baqaqsanii hodhuu irratti raawwatan jecha. Kun immoo kan inni hojjetuun manuwaaliidha. Gosa 5 hojjedheesee kan dizaayinis 5 qopheessee 5 keessaa kun manuwaaliidhaan hojjetama. Istaandaardiin isaa daayimeenshiniin wanni hundi wal qixa ta'ee ishee jalaa qofaa jijjiirama. Elektirikaaliifis kan haayibiriid jedhamu elektirikaaliif manuwaalii wal keessaas kan ulee 4 qaba kun kan ulee 2tis hojjedheera kan 3tis qopheesseera akkaataa sadarkaa hospitaalotaatiin kan akka fayyadamaniif haala saniin mijeesseetiin jira. Amma immoo ishee kana kan jalqabaa sampiliidhaafiin hojjedhee kana dura nama baay'ee abbootii qabeenyaatti kan kanas gaafadhee dizaayinii hoggaa ilaalan baay'ee bareeda garuu hoggaa asitti lafatti hojjetame akka waan milkaa'utti hin fakkaanne beektaa. Saniifan mindaa kiyyuma lafa godhee walirra kaa'ee ishee kan akka hojjetamu godhee fireemii isaa guutuu iddoo biratti hojjechiiseen isaaf immoo asitti
obbo Girmaa Dassaaleny abbaan workshooppii kana jecha shit meetaalii kana laameeroota kana tola na hojjetan na gargaaranii isaan gargaarsa gaafadhe rakkoon qabu asitti bakka xumuradhu jedhanii waa hunda qalamaas waan hunda isaa tola na gargaaranii akkasitti hojjetame. Siree kanas bifa sadarkaa isaa eeggateen kan hojjetedha. Karaa salphaan sochoosuun kan danda'amuu fi akkaatuma barbaachiseen jijjiiruun akkasumas wantoota sireen ammayyaa hospitaalaa tokko guuttachuu qabu hunda kan guuttatedha. Maateriyaaliin ishee kana ammoo kanuma istaandardii ISO kan addunyaatii fi kan Itoophiyaatis ka eeggate. Muuxannoo istaandardii keessattis Itoophiyaa istaandardii eejensii keessatti TC komitee keessatti yeroo wayii miseensa ta'eetis hojjedhee taakkoo makiinaa kan dacha'u wayii tokko irratti dizaayinii isaa annamaaf hojjedhee isa san irratti akka hogganaatis ta'e istaandardiin sun istaandardii Itoophiyaa jedhamee ragga'ee hojiirra oolee jira amma. San irrattis muuxannoo waan hin qabuuf daayimenshinootaa fi istaandardii isaa kana muuxannoo sanis sirrittan qaba. San eegsiseen hojjedhee maateriyaaliin isaatis kan sireedha. Fireemii fi kun miildi stiil kan jedhamu irraa hojjetama. Miildi stiiliin kun ammoo kan biyya keenya keessatti argamu. Inni kan gulukoosii fa'aatti fannifamu kun ammoo stiilii fi alumineemii. Kun immoo inni kun amma qalama hin dibamu isheen kun jecha stiilii 302 kan jedhamu kan meedikaalii jechuudha. Kanuma meedikaalii sadarkaa isaa eeggatee saniin kan hojjetame faankishinii fiicharii garagaraatti qabaabeetta hojja olni dabalaa ganni bu'aa habala kaasirraan gadii akkanatti mataa gaddeebistee ciibsuudhaaf nama akkanatti ciibsuu ni dandeessa. Olittis akkanattis ciisuu danda'a. Duudaa ol kaasaa gabbuusaa miilaas ol kaasaa gabbuusaa jecha waan kan biyyaati. Nyaata irratti nyaatu as taa'ee duudaan ol qabameeti asirratti nyaata warri narsootaattis tajaajila tokko yeroo kennaniif meeshaa asirra godhataniiti tajaajila kennanii fi erga xumuran booda akkanatti gaddeebaa firaashiin asitti oola firaashaa jalatti galaa jechuudha. Sansanii fayyada jala kanatti immoo iddoo yeroo dhangala'aa tokko dhukkubsataa irraa baasan iddoo itti fannifamu qaba asii achiinis akkasumatti qaba. Kuni yeroo oofaniis akka ittiin dhiibuu fi akka dhukkubsataa yeroo of hin beekne akka irraan kufne fayyada. Kunis akkasuma inni kun ammoo kan IV gilaasii asitti fannifama. Maateriyaaliin isaa alumineemiidha. Alumineemii yookaan isteeless stiil irraa hojjetama. Kunis kan istaandardii isaa eeggate. Dura 3D hojjetama. Paartiin isaa kunis kophatti hundi isaa tokkoon kophatti hojjetameeti deebi'ee sooftiweeriin assembil walitti ta'a. Assembilti ta'ee ammoo gara manufacturingitti galuudhaaf detail drawing kan jedhamutu hojjetama. Dizaayiniin haala kanaan jecha kun akkanatti qophaa'a. Paartii isaa maqaa wajjiin akkanatti tarreessa. Sana booda paartii 61 kun ammoo fuula 61 akka jirutti isaan isaa akkana godheen tokkoon hojjedha. Keessa isaatiis akkanatti mijjeesseen ergaan fixe booda diteelii isaa kan bal'inaan jechuudha. Paartii isaa tokkicha kophatti ba'a tokko keessa daayimenshinii isaa irratti godhama. Furdinni isaa akkana tiknesiin wanni isaa akkasii jetteeti maateriyaalii gosa maateriyaalii inni irraa hojjetamuutis asitti tuqaa jecha kun isteeless stiiliidha. Kun akkana jettee akkanatti hojjetama. Kana hojjedhee ka'ee fixee ergaan kana xumure booda workshooppii yeroo deemu kanaan qabadhee deemu. Kana qabadheen isa kana hojjechuu yoon barbaade diroowingii kan isa kanaa as keessaa baneen san qofatti kan sallaalanii hojjetan. Hundi isaa akkasitti hojjetamee finnee walitti galche. Dogoggorri tokko osoo hin hojjetamin dogoggorri hundi kompiitara irratti xumuramee yaalii jalqabaa milkaa'ina jalqabaati. Dogoggorri tokko maateriyaaliin tokko weesteejii wanni qisaasa wanni jedhamu jiru kompiitara irratti hin xumure jechuudha.
sochii 5 godha. Kan hafan kunis akkasumatti abbaa ulee 3 abbaa ulee 2 abbaa ulee 4 jedhamee hojjetamee jira. Kan hafe kan biraatis kan elektirikaaliiti. Kan elektirikaaliitis kanuma istaandaarduma kanaan hojjetamee kan jalaa qofaatu geeddarama jechuudha. Bakka mootoraa qofa fidee irratti gaxxama. Mootorri garuu biyya alaatti importi ta'a. Isheen kana keessa amma kan magaalaa irraa bite gommaa ishee qofa. Gommaa 4 qaba. Gommaa 4 lama ni qollofa. Yeroo amma as dhaabbatu kana ni qollofta. Yeroo oofuu barbaaddu immoo banteeti dhiibdee akkanumatti dhukkubsataa bakka barbaadde geessuu dandeessa. Sanii mirga abbummaattis galmaa'eera. Dargaggoo Iskindir gara fuula duraattis teekinooloojiiwwan ammayyaa tajaajila hawaasaaf oolan jechuuf faaldureewwan xumuraa jiraachuu dubbata. Haa ta'u malee milkaa'ina isaaf deeggarsi isa barbaachisa. Dizaayinii baay'een hojjedhee jira. Fakkeenyaaf kan ijoolleen amma warri intarpiraayizii yeroo gurmaa'an maashinoota isaan barbaachisaa kan sibiilotaa kan hojjechuudhaaf jecha. Isa san kan sibiila dabsu, kan laameeraa jal'isu, kan akkasiillee qopheesseera warri intarpiraayizii fuulduraaf yoo barbaadan jedhee hojjedhee lafa kaa'eera. Deebi'ee qonna irrattis kan inni hojjedhe jira. Midhaan gosa baay'ee kan calleessuu danda'u qamadii, xaafii, boqqolloo, garbuu, wanta maali ruuza kan calleessuu danda'u adjastabilii jechuudha. Kan biyya alaa kan Hindii fi Chaayinaa irraa galu jira maashinni akkasii. Garuu kiyyoonni isa adda godhu adjasti godhu ni sirreessita. Kan biyya alatti hojjetamu xaafiin beekan isaan. Nuti immoo xaafii qabna baay'inaan. Xaafii jiddu galan godhatanii kan isaaniitti yooni wanta kan calleessitu taate qilleensi xaafii fuudhee deeman. Ana immoo isa ilaalcha keessa galcheen hojjedhee xaafii irratti yoo sirreessuu barbaadde seentimeetira wayii naanneessiteeti akka xaafiif ta'u irratti sirreessitee calleessaa tiraaktera wajjin walitti qabamee jechuudha. Caalatti immoo deeggarsoonni argadhee tiraaktera xixiqqoo kan gommaa xiqqaa wayitu jira. Isa san irratti maashinicha san fuudhee kan duraan dhaabbatee hojjetu san achirratti attaach godhee fuula duraan kan haamu jechuudha. Irratti godhee kombaayinara xiqqishuu tolchuun barbaade. Piroosesii isii jalqabeen jira. Garuu jalqaba isii hojjedhee kan tiraaktera irratti maxxanfamee calleessu sun milkaa'uu qaba dura hojjedhee jechuudha. Pirootaayipii tokko yoo hojjedhee itti aansee immoo isa san kan kombaayinara haamaa ofumaaf haamaa kan calleessu hojjechuun barbaada.